magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 370, magaalaa guddoo naannoo Amaaraa irraa immoo kiiloomeetira 50 fagaattee Baagoo Jaamitti kan argamtu magaalaa Mooxaa magaalaa tasgabbii fi uummanni wal kabajee keessa jiraatu turti. haa ta'u malee duula yeroo dhiyoo as fiinxalleeyyii fi shororkeessitoota kiristaanaatiin jalqabameen magaalaan wal kabajuuf waliin jireenyaan beekamtu tun muslimootaaf magaalaa alagaa, kiristaanotaaf immoo magaalaa dhaloota taati. magaalaan kalees wal kabajuun beekamtu tun shororkeessitoota jibba islaamummaa fi olaantummaa amantaa tokko leellisan kan ilaalcha sirna cunqursaa tseewwanii fi olaantummaa amantaa tokko qofa biyyattii keessatti akka leellisu barbaadaniin hardhas doofummaa kaleessaa jalatti dhaadannoo seenaa abbootii keenyaa ni deebisna jedhuun duula jibbaa hamaa jalqabaniin magaalaa madda cunqursa musliimoota taate jirti. duulaaf tarsiimoon shororkeessitoota kiristaanaan jalqabam kun duraan kan hirmaannaa muslimoon siyaasaa fi waliin jireenya hawaasummaa keessatti qaban daangessuun jalqabame yoo ta'u, duul kanaanis muslimoon siyaasaa fi waliin jireenya hawaasummaa keessaa akka bahan taasisuun akka isaan diinagdee qof irratti daangeffaman godhamaa ture. duula fiinxalleeyyii kiristaanaa gaggeeffam kanaan muslimoonni magaalatti hirmaannaa siyaasaa fi hawaasummaa irraa fageeffamuun akka fedhii isaaniitti osoo hin taane akka fedhii fiinxalleeyyii kiristaanaa kanatti daangeffamuun jiraataa turan. shororkeessitoonni kiristaanaa kun tarsiimoo muslimoota magaalattii caasaa bulchiinsaa fi hirmaannaa hawaasaa keessatti qaban ugguruuf baafatan kanatti milkaa'uun hacuuccaa muslimoota irraan gahaa turan hammeessanii jiru. muslimoonni hacuuccaa kan baadhatuu dadhaban hedduunis qe'ee fi qabeenya isaanii lakkisanii baqatuuf dirqamaa turan. shororkeessitoonni kiristaanaa tarsiimoo fi duula muslimoota magaalattii hirmaannaa siyaasaa fi hawaasummaa irraa fageessuuf yeroo dheeraaf milkaa'an kun yeroo dhihoo as immoo sochii muslimoota magaalattii keessaa guutumaa guutuutti dhabamsiisuu geggeessuuf tarsiimoo haaraa baafatuun caasaa mootummaa waliin wal ijaaranii muddee 10 bara 2012 yakka shororkeessummaa qabeenya hawaasa muslimaa fi masjidoota barbadeessuu raawwatan. haleellaa qabeenya hawaasa muslimaaf masjidoota irratti muddee 10 raawwatam kan galmaan baafatuuf jecha hordoftoonni amantaa kiristaanaa muslimoota magaalattii ija shakkiin akka ilaalan godhuuf viidiyoo fi suuraalee manneen amantaa biyyoota biroof iddoowwan birootti yeroo gubaman mul'isu walitti qindeessuun sagantaalee barsiisa amantaa isaanii garaagaraa irratti manneen barnoota amantaa isaanii fi walgahii adda addaa irratti daawwachiisuun duul qindaawaa ta'e geggeessaa turuu ragaaleen adda addaa ni mul'isu. bataskaanni gubate jedhanii oduu sobaa jalqaba facaasan suni ummata nurratti kakaasuuf ture. kana walgahii warri kiristaanaa keessa jiran irrattis ifatti dubbadhee jira. namoonni gocha hamaa kana nurratti raawwatan ijoollee dargaggeessaa qofaa miti. jaarsolii akka kiyya bara Haayila Sillaasee dhalatan cufti dhagaa yoo nutti darbatan ija kiyyaan arge. qondaaltonni mootummaa, abbootiin amantaa fi dubartoonni isaaniitis osoo keessaa hin hafin gocha hamaa kana keessatti hirmaatanii jiran. kun wanta ija kiyyaan arge. inumaayyuu poolisoonni yeroo dhufanitti qaamni mootummaa lubbuu keenya baraaruuf dafee nu dhaqqabe jedheen iddoo dhokadhee bahee dubbisuuf yemmuu jedhu warra haleellaa raawwatu waliin hiriiruu isaanii beekee of duuba deebi'e. isaanis badii dalagan sodaa malee hammeessanii itti fufan. akkasumas saamichi qabeenya hawaasa muslimaa fi haleellaa masjidoota magaalaa Mooxaatti muddee 10 raawwatam kan galmaan baafatuuf immoo hordoftoota amantaa kiristaanaa magaalattii qofa osoo hin taane naannoo magaalaa Mooxaatti argaman hunda kakkaasuun qaama shororkaa kanaa godhatanii jiru. ተገለን የተቀመጥነው በቃ እየሞትን ነው። nuti baraamma lubbuun jirra jechuun hin danda'amu. ajjeefamaa jirra. ummata keenyaaf baqachuun, buqqifamuun, gubachuun, ajjeefamuun, rukutamuun, reebamuu fi du'uun aadaa nuti ta'ee jira. nuti cal'isnee taa'uun isaanitti ammoo itti tolee jira natti fakkaata. deebisaan nuti isaaniif kennaa jirru laafaa ta'uun isaanitti tolee jira jechuu kiyya. bataskaana keenya nurraa guban bakka duraan turetti deebisanii ijaaranii nuuf kennuu qaban. jara kana dubbisiisuu qabna. nagoorra'aa mootummaan ammoo dhiiga kiyya irratti wal dandeettii jedhee lallabuu fedha. mana amantaa ortodoksii Itoophiyaa dhiifama gaafachuu qaban. kana godhuu didanii bira yoo kutan ammoo yeroo isaan hin yaadinitti balaa hamatu dhooha. balaa sana ammoo gonkumaa to'achuu hin danda'an. መቆጣጠር ፈጽሞ አይችልም። ከፌደራል ጀምሮ መስራት አለበት ብለው ማህበረ ቅዱሳን ላይ mootummaan federaalaa waldaa mahabara qiddusaan jedhamu to'achuu qaba. mahabara qiddusaan wanta iddoo biraatti dalagamee fi kanneen birootis fakkeessanii qindeessuun uummata isaaniitti garsiisaa turan. fakkeenyaa fi nama wanta akka masqalaatti ijaarameerra dhaabbatee Allahu Akbar jedhu fa'aa agarsiisaa turan.
kanaafi wantoota biroo hedduu kan dalagaa turaniif hordoftoota amantaa kiristaanaa miira hammeenyaa keessa galchuu barbaadaniiti. Qaama dhimmi ilaallatu hundatti gocha isaanii kana beeksisaa turre. Qaamni mootummaa tokkollee iyyannoo keenya nurraa fuudhee kan tarkaanfii fudhatee hin turre. Shorokaa kan raawwachuuf immoo caasaalee mootummaa waliin qindoomina uumuun tajaajilli bilbilaa yookaan immoo neetwoorkiin akka muramu, bishaan akka magaalatti irraa citu, manneen daldalaa fi manneen barnootaa sa'aa malee akka cufaman godhuun, akkasumas buufata konkolaataa magaalatti dabalatee daandiin magaala Bahar Daariif magaalaa Mooxaa wal qunnamsiisu akka cufamu godhuun gochisuu kanneessaa fi shororkeessummaa musliimoota magaalatti irratti raawwatuuf karoorfatan galmaan baafachuu danda'anii jiru. Masjiidni gubachuu dhaga'ee mucayyoo tiyya waliin anaa mana kiyyaa gadi bahutti jiru poolisoonni deebii garam deemaa jirta deebii naan jedhan. Masjiidni gubataa jira ibidda deemeeti dhaamsa maaliif na dhorkuu barbaaddan jedheen. Masjiida dhiisiitii lubbuu kee baraari naan jedhan. Anis masjiidni gubachuu mannaa lubbuun tiyya baduu wayya jedheen. Si beeka yoo barbaadde asumatti na ajjeesi jedheen. Poolisicha ni beeka. Hoteela Maarzanna poolisoonni dhakaadhaan yeroo caccabsan ija kiyyaan arge. Haleellaa itti yaadamee karooraan raawwatame ta'uu ijaan argine. Yeroo poolisoonni atis ni gubatta naan jedhan ani hin gubadhu nuti muslimni lubbuu balleessuuf hin uumamne malee ammaan tana asitti daaraa isin goona jedheen. Nuti lubbuu namaa hin balleessinu. Yeroo isin akka jaldeessaa qabeenya muslimaa balleessuu fi saamuuf guugattan kana nama tokkichatu isinii dhibba balleessuu danda'a. Wanta barbaaddan saamaa nurraa deemaa qabeenya rabbitu nuuf bakka buusa. Homaa miti jedheen. Inshaallah ammas rabbiin wanta caalu bakka nuuf buusa. መቶህን አንድ ሶስት ሰው ይገድላል። እንዲህ እየተባበረ ለመስገብገብ እየተስገበገብ መቶህን አንድ ሰው ሁለት ሰው ይገድላል። ግን አልተፈጠረም ለማጥፋት። እኛ ችግር የለብንም። የሰው ማጥፋት የፈለጋችሁትን አጥፍታችሁ ንብረት ዘርፋችሁ ሄዱ፣ ችግር የለም። ጌታ ይተካናል ብዬ መለስኳቸው። አሁንም አላህ ይተካ። Duul shororkeessummaa kan raawwatuun dur jiraattota magaalichaa fi naannoo magaalichaatti argaman hunda waliin qindaa'uun Bataskaan Giyoorgis kan magaalattii keessatti argamutti akka waan ibiddi qabsiifamee fakkeessanii rasaas dhukaasuun ka'umsa shororkaa kanaa godhatan. Shiira Bataskaan Giyoorgisitti raawwatam kan ilaalchisee abbaan amantaa Ortodoksii achi jiru akkas jechuun ragaba. እንደምታዩት ብዙውን ለጥቃት የተጋለጠ ነው ስራ። Akkuma argitanii Bataskaanni kun ijaarsi isaa kan durii waan ta'eef salphatti balaa tasaatiin hubamuu danda'a. Haaluma kanaan Bataskaana keessatti ibiddi ka'uu dhageenyee yeroo dhufnu rakkoon guddaan hin turre. Hundumaafuu warra as keessa jiruun baga baatan jennee jaarsoliin biyyaa waliin rakkoo tasa uumame ta'uu isaa ibsanii kennina jennee osoo dhaabbataa jirru haleellaa musliimoota irratti raawwatamuu dhageenyee baay'ee gaddine. Eenyu kana akka raawwate hin beeknu. Nama nu dhagayus hin arganne. Nuti halkan sanii asuma keessa bulle. Shororkeessitoon sababa ibiddi Bataskaanaa dhaamsuuf jechuun walitti qabaman kunniin eegaa Bataskaan akka hin gubatin hubatan boor garman isaanii hin deebin. Maaliif garman isaaniitti hin deebi'in kan jedhu yoo ilaalle immoo kaayoon isaanii Bataskaan irraa ibiddi dhaamsuu osoo hin taane shiira qabeenya hawaasa musliimaa saamuu fi masjiidota barbadeessuuf karoorfame raawwachuuf ta'uu hubachuun nama hin rakkisu. የሚገርመው ነገር በስራው በደህና Wanti nama ajaa'ibu karooraa fi qorannoo guddaa booda haleellaa kana nurratti raawwachuu isaaniiti. Itti qophaa'anii duraan warri hidhate isaan eegaa, duubaanis akkasuma warri hidhannoo qabu isaan eegaa, isaan jidduu keessatti sallafanii faarfachaa dhiichisaa nutti qajeelan. Ragaalee hedduu walitti qabannee jirra. Ammallee hidhattoonni lama motoraan manneen muslimaa irra deemaa manaa gadi baatanii beekadhaa jedhanii hawaasa muslimaa akeekkachiisaa turan. Akka muslimoonni walii birmatanii ofirraa hin ittisneef akkas godhan. Gochi isaanii hammeenyaaf ta'us alhamdulillah rabbiin akka nuti waliin fixnee fi badiisan nu oolche. Haa ta'uti ammas namoota mana muslimaa kireeffatanii jiraatan hunda sodaachisaa jiran. Mana muslimootaa lakkistanii yoo hin baane tahe kana booda isinis waliin adabamtan jedhaanii jiru. Kana qofaa miti ijoollee humna waraanaa jidduu kana naannawa kanatti ramadamanis booda eenyu waliin akka jiraattan isin garra jedhaanii jiran. Nuhin ammoo gaafa waraanni asii ka'e isin hin dhiifnu jedhan. Akka yaada kiyyaatti dubbiin haloo siyaasaa natti hin fakkaatu. Kuni musliimoonni naannicha gadi lakkisanii akka baqatan itti yaadamee badii dalagame jedhee amana. Haleellaa shororkeessitoonni kiristaanaa gurmaa'uun sa'a sadiif qabeenya hawaasa musliimaa fi masjiidota irratti raawwatam kanaan musliimoonni miidhaa qaamaa salphaaf saaxilamanii jiru. Maqaan kiyya Muhammad Said. Anaa Bahardaar irraa gara Mooxaa deebi'aa jiru Islaama jedhanii shimalaan na caccabsan. Sa'aadaa Ahmad jedhama. Hojii humnaa hojjetaa oolee sa'a 12 walakkaa booda gara manaatti osoo galaa jiru hijaaba narratti arganii muslima ta'uu kiyya beekanii na reebanii na caccabsan. Maqaan kiyya Ahmad Daawud. Miidhaa hamatu narra gahee ture. Amma garuu eega operaasiyoonii taheen booda xiqqoo natti wayyaahee jira.
masjiidonni sadii gubamanii daaraa kan ta'an yoo ta'u masjiida guddaa ijaaramaa jiru immoo gubuu waan hin danda'iniif balbalaa fi foddaa caccabsuun barbadeessanii jiru. Akkasumas waajjiraalee manneen kuusaa fi meeshaalee ijaarsa masjiidaaf mooraa masjiidaa keessa turan hedduus barbadeessanii jiru. Kitaabonni Qur'aanaa kuma hedduun lakkaa'aman akkasumas kitaabonni Islaamaa masjiidota keessa turan hedduun shororkeessitoota kanaan gubaman. Shororkeessitoonni kun saamichaa fi haleellaa qabeenyaa fi masjiidota irratti raawwatan kan eega galmaan baafatan booda faaruu amantaa isaaniitiin dhiichisaa gammachuu ibsatu turan. Qabeenya hawaasa muslimaa barbadeessan ilaalchisee manneen daldalaa muslimootaa 100 olii fi gamoowwan qabeenya hawaasa muslimaa ta'an ibidditti qabsiisuun barbadeessaniiru. Qabeenyi muslimootaa gabayaaf dhiyaate birrii miliyoon 300 olitti shallagamu gariin shororkeessitoota kanaan saamamee gariin ibiddaan gubamee gariin immoo akka faayidaa hin kenneen godhamee barbadaa'e. Gamoo kana nama 4 taanee ijaaranne. Hiriyyaan keenya tokko waggaa 20 guutuu biyya Arabaa keessatti xaaree wanta walitti qabate hunda fuudhee nutti makame. Har'a kun haala kanaan gara biyyaatti eegagalee booda nuti hundinuu halkan tokkoon qabeenyi keenya barbadaa'ee qullatti hafne. Mana footoo kanas cabsanii seenanii kompiitaroota kaameraawwanii fi wantoota biroo eega saamanii booda gommaa makiinaatti gaaza naqanii maashina fuujii kan footoo manuma waliin ibidda itti qaban. Ani hayyama daldalaa jumlaa qabuun meeshaa gabaa sabtiitiif qopheeffadhes akkuma jiruun kaanni saaman kaan ammoo ni guban. Manneen jireenyaa muslimootaa hedduunis shororkaa kanirraa osoo hin hafin barbadeeffamanii jiru. Qaamoleen nageenyaa fi caasaaleen mootummaa magaalattii hawaasni muslimaa manaa bahee masjiidota ibiddaan gubamaa turan akka ibiddirraa hin dhaamsin qabeenyi isaa saamamaa fi gubamuu jiru akka hin baraarre daangessuun akkasumas osoo shororkaan kun hin raawwatamin dur dhiibbaa muslimoota irratti raawwatamuu turee fi duula jibba islaamummaa magaalattii keessatti manneen amantaaf walgahii garaagaraa irratti godhamu tur dhaabsisuu dhabuun immoo shororkaa kan keessaa harka qabaachuu fi caasaan nageenya mootummaatis shirkan keessatti kan hirmaatan ta'uu ragaan ni mul'isu. Shororkeessitoonni kun boba'aa fi meeshaalee garaagaraa qabatanii magaalattii keessatti dhiichisuun yeroo socho'u turan bulchiinsi magaalaa callisee ilaaluun shororka kanayyuu kan inni eebbisiisee jalqabsiis ta'uu fi caasaan mootummaa harka keessaa kan qabta'uu isaa kun ragagaadha. Magaalattii keessa milishaan mootummaa 500 ol poolisoota 46 hidhattoota 50 fi akkasumas miseensonni roondii 48 kan argaman yoo ta'u haleellaa kanaa fi saamicha hawaasa muslimaa irratti raawwatamu kan dhaabsisuuf tattaaffii tokkollee kan hin godhin ta'uu ragaaleen ni mul'isu. Mootummaan namoota caasaa isaa keessa taa'anii badii kana qindeessanii fi raawwatan seeratti dhiheessuu qaba. Masjiidotaa fi qabeenya hawaasa muslimaa barbadaa'e hundas deebisee ijaaree hawaasa kanaaf kennuu qaba. Poolisii fi milishaan naannawa kana jiru asii ka'uu qaban. Yakkamtoota dahoo ta'uun akka hin qabamne isaantu godhaa jira. Shororkaaf saamichi raawwatama hawaasa muslim magaala mooxaa hedduu gaddisiisuun miidhaa ximsammuu irraan gahus qabeenyi barbadaa'eef masjiidonni gubaman kun kan uummata mooxaa qofa osoo hin taane muslimoonni biyya keessa fi biyya alaa jiraatan hiriira nagaa geggeessuun mirkaneessanii jiru. መንግስት በሃይማኖት ተቋማት በምዕመናን ላይ የሚደርሰውን ጥቃት እንዲቆም ተገቢውን ጥበቃ እንዲያደርግ እንጠይቃለን። Gochi wal fakkaatu yeroo dhiyoo as naannichi keessa deddeebiin musliimoota fi qabeenya hawaasa muslimaa irratti raawwatamuun mootummaa irraa immoo shororkeessitoota kan irratti tarkaanfii fudhachuu dhabuun gochi raawwatamaa jiru badii osoo hin taane seer qabeessa fakkeessee jira. Mootummaan naannichaa dhimmichi balaaleffatuu dhabuu fi shororkeessitoota kan seeraaf dhiyeessuu dhiisuun akkasumas sochiin yakka raawwatamu kan gara miidhamtoota deebisuuf taasisuu jiruu fi ammas gochi akkasii kun akka raawwatamuuf karoorri jiraatu ibsa mootummaan naannichaa baasirraa hubachuun ni danda'ama. ይህን ተግባር ወዳልሆነ የብሔር Gocha kana gara walitti bu'iinsa sabaa yookaan amantaa jijjiiruuf qaamonni sochii guddaa godhanii jiru. Qaamonni kunniin gariin warra nageenya naannoo keenya jirutti hinaafan. Gariin ammoo qoqqoodamiinsa amantaa isaanii keessatti uumameen gareen tokko kan biraa kuffisuuf keessumattuu garee majliisa seera qabeessa jedhamuu diiguuf sochootu harka keessaa qaba. ምክንያት አንደኛውን ጽንፍ ወይም ደግሞ ይሄ
ህጋዊ የሚባለውን ሙጅሊስ በህገወጥ መንገድ ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ አካላትም አሉበት። በመጀመሪያ እኛ nuti musliimoonni magaalaa mooxaa tokkummaa hawaasa muslimaa cimsuuf nama hedduu taanee akka jaarsa biyyaatti ifatti socho'aa turre. Kanaaf ammoo xalayaa bakka bu'ummaa majliisa federaalaa irraa barreeffannee qaamolee mootummaatiif galfannee jirra. Xalayaa keenyas qaama mootummaa naannoo hanga bulchiinsa gandaa jiru hundatti galfannee turre. Haa ta'u malee jeequmsaan nu himatanii warra bulchiinsaa duratti yaamamnee turre. Nutis xalayaa nuuf barreeffame mul'isuun jaarsolii araaraa ta'uu kennaa fi qaama mootummaa hunda beeksisnee socho'aa jiraatuu himneef homaa badiin nurraa dhaban. የሙስሊም አንድነት የተፈረካከሰው ሰላም ለማስታረቅ የተስማማን አስታራቂ mootummaan naannichaa yakka raawwatamu osoo hin balaaleffatin turuun torbaan lamboota dhaamsa baq ittiin isin gahee ayyaan kiristaanatiif dabarfate irratti yakki raawwatamu kan gareewwan majlis naannichaa seeraan hundeeffam jigsuuf socho'aniin jechuun isaa immoo kan hammiilee muslimootaa cabseef kan shororkeessitoota onnachiis ta'uuniif. Ibsii bulchiinsi naannichaa kun majlis naannichaa fi majlis magaalichaa irraa balaaleffannaan mudatullee mootummaa naannichaa ijannoo muslimoota naannichaa maqaballeessuu irraa of duuba hin deebisne. Muslimoonni biyyattii hagardhaatis mootummaan naannichaa shororkeessitoota kan seeraa akka dhiyeessu qabeenya hawaasa muslimaa barbadaa'eef akka beenya kaffalu masjidoonni gubaman akka deebifamanii ijaaraman gaafataa jiraatanis gaafii hawaasa muslimaa kan deebisuuf fedhii kan hin qabne ta'uu mul'ataa jira. Oh